karma sanima Bashaatu alamuun jedhama. As duukamirra jiraadha. Waaqayyo maal si godhe waa'ee maalii dhugaa baata? Waaqayyo waan guddaa naa godhe bara 2014 ji'a ja'affaa keessa harma koo baay'ee na dhukkuba ture. Gara mana yaalaatti baay'ee deddeebi'aa ture. Na dhiitaa yeroo mana yaalaa deemee galuu xiqqoo natti fura ture. Gaafan kiliinikii kana xumuree jedhumoo deebi'ee na dhiitaa. Osumaan kanaan baay'ee yaalamu baay'ee na dhiitee. Bara 2014 majji'a 8ffaa keessa garmalee baay'ee na dhiitee olin jedhu gadin jedhu ture. Kaza baay'ee waan na dhiitee jiruu fi dugda koo harma koo kana walitti na hidhee gadi jedhee waa godhachuu hin danda'u, caammaa miila kootti kaa'achuu hin danda'u ture. Baay'ee osoo yaalamaa jiru akkasumaan jedhan gaafa mana yaalaa deemee jiru dhukkubni kun gara bira wanta jijjiiramaa waan jiruu fi deemiti borganamaan kottu rifeeri kana fudhadhuuti gara hospitaalaa deemiti yaalami. Gara maalitti jijjiiramaa jira siin jedhan? Gara kaanseriitti jijjiiramaa jira. Harmi kee baay'ee waan si dhukkubaa jiruu fi kottuuti yaalami borganama rifeeri fudhadhu naan jedhan. Guyyaa sana akkasumaan jedhan guyyaa kamisaa ture. Ani gara rifeeris fudhachuun deemu gara mana kiimis hin deemu gara waldaa ifa fayyinaa deemee fayyuun qaba jedheen murteesse. Jimaata ganama gaafan kawwee jechuudha. Caammaa miila kootti ijoolleen naa kaa'aa ture. Dandeen deemu gaafan deemu harmi baay'ee waan na dhiiteeruu fi baay'ee na dhukkuba wayyaa dandeen uffadhu makina keessa gaafan taa'ee taaskii keessa taa'ee dhufee akkasittiin qabadhee dhufee jechuudha baay'ee waan na dhukkubuuf gaafa taaskii raafamu baay'ee na dhukkuba ture kazaan an dhufee gara dudduubaa sanaan taa'e akkuma ol seeneen baay'ee keessi isaa na guba ture akka na dhiisuu ta'e natti fooyyee ergi mana kana seenee jechuudha. Kaza namni addana keessa afurri hamaa qorichitti hojjetame dhukkubi kun kaanseriitti jijjiirame kaanserii kana akka ittiin duutuu fi namni sirratti hojjetamee jira jedhanii irratti kadhachuu jammarani afura hamaa sifachuu jammaran kaza zayitiin bitanneen ture obboleessi tokko na biraa zayitii kana fudhateera zayitii dibataa irratti gaafa isaan kadhatan zayitii kana fudhadheen itti dibadheen ture gaafan zayitii kana itti dibadhee jedhu isan sila gadi jedhee ol jechuu dadhabe olin jedhee taa'u jammare kanaan ergamaan geetuun gaafa isaan afura hamaa kana iffatanii nan kufee asias na baasanii ati bilisadha dhuga baatii kee fidinaan jedhanii ergi gaafa sana ati bilisadha fayyeera sabni waaqayyoo naa galateeffadha.